Baajanni nyaata barattoota yuunivarsiitii tokkoof ramadamu guyyaatti birrii 22 irraa gara birrii 100tti ol guddate. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoo kennaan walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin tura. Komishiiniin marii biyyaalessaa abbootii gadaa fi haadholiin siinqee waliin mari'achaa jira. Komishiiniin marii biyyaalessaa adeemsa ajandaa walitti qabuu naannoo Oromiyaatti torbee dhufu eegalu milkeessuuf dhimmoota dandeessisan irratti abbootii gadaa fi haadholii siinqee waliin magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Komishiinarri Komishiinii marii biyyaalessaa Ambaasaadar Muhammad Diriir Oromoon sirna jabaa duudhaa safuu sirna isaa ittiin eeggatu nagaa biyyaa ittiin tikfatu qaba jedhan. Marii fi marabbaa tokkoon biyyaalessummaa fiduuf milkaa'ina marii biyyaalessaa keessatti abbootii gadaa fi haadholii siinqee gahee olaanaa akka qabanis dubbateera. Komishiiniin marii biyyaalessaa bu'uura labsii hundaa'e hordofee Itoophiyaa guddoo hirmaannaa sabaa fi sablammootaan ijaaramte ijaaruuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Nageenyi Itoophiyaa nageenya gaanfa Afrikaaf murteessaa ta'us kan eeran Ambaasaadar Muhammad Diriir abbootiin gadaa fi haadholii siinqee hubannoo fi beekumsaa ergan dhageettii qabaniin gara biyyaatti akka waaressanis gaafataniiru. Baajanni barataa yuunivarsiitii tokkoof ramadamu guyyaatti birrii 22 irraa gara birrii 100tti ol guddate. Barattoota dhaabbilee ol'aanoo biyyattii keessa barataniif baajanni nyaata guyyaa kanaan dura birrii 22 ture gara birrii 100tti akka ol guddate taasifamuun ministeerri barnootaa beeksise. Dabalataan filmaata nyaataa yookaan meenuu dhaabbilee barnoota ol'aanoo biyyattii wal fakkaataa akka ta'uuf ogeeyyiin dhaabbilee barnootaa ol'aanoo irraa babbahan hojjechaa jiraachuun ibsameera. Ministeerichatti hojii gaggeessaan damee bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa Dr. Salamoon Abrahaa akka jedhanitti daballi baajataa nyaata guyyaa kan taasifame qaala'insa gatii nyaataa yeroo ammaa jiru irratti qorannoo ministeerichi gaggeesseen wal qabateeti jedhan. Akkaataa sirreeffama baajataa haaraatiin dhaabbileen barnoota olaanoo akkaataa baay'ina barattoota qabaniin mallaqni akka kennamuufis ibsameera. Yuunivarsiitiiwwan sababa qaala'insa gatiin sadarkaa barattoota isaanii soorachuu dhabuu irra gahuu hubachiisaniiru. Caamsaa bara 2023 ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa gabaasa paarlaamatti dhiyeessaniin baajatni nyaata barataa tokko birrii 15 irraa gara birrii 25tti dabalus qaala'insa jireenyaa jiru wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee gadi aanaa ta'uun kanuma hubachuudhaan bara kanatti birrii 22 irraa gara birrii 100tti ol guddateera. Finfinneetti sagalee dhukaasaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaniif poolisiin dhiifama gaafate. Finfinneetti naannawa tokkotti sagaleen dhukaasaa kaleessa dhagahame kan miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee araaraa boodaan gara giddugala leenjiitti imalaa turan ta'uu komishiiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibseera. Waliigaltee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduutti muddee 1 bara 2024 mallattaa'ee hordofee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo isaanii guutuu waliin gara giddugala leenjii haaromsa qophaa'eefitti imalaa jiraachuu beeksiseera. Haaluma kanaan hidhattoonni kunneen wayita Finfinnee qaxxaamuruun gara leenjii giddugala imalan dhiichisaa miira gammachuutiin dhukaasa meeshaalee waraanaa dhageessisaa jiraattonni magaalaa Finfinneetti rifata uumuun poolisiin magaalichaa ibsa isaa keessatti tuqeera. Poolisiin rifatu uumameef dhiifama gaafachaa yeroo itti aanu haalli akkasii akka hin mudanne of eeggannoo fi sirreeffamni kan taasifamu ta'uu waadaa galeetiin jira. Taatee kana hordofee paartiin Izeemaa ibsa baaseen hidhattoonni gara giddugala leenjiitti imaluuf yeroo gara magaalaa seenan dhukaasa dhageessisuu isaanii lammiilee nagaa irratti dhiibbaan xiinsammuu kan geessisu ta'uu beeksise dhaabbachuu akka qabus dubbateera. Hidhattoonni kunneen dursa meeshaa waraanaa isaanii qaama nageenyaaf dabarsanii kennuu akka qabanis hubachiiseera. Paartichi poolisiin magaalaa Finfinnee rifannaa uumameef lammiilee dhiifama gaafatus sababa dhukaasa kanaan lubbuun lammiilee nagaa darbuu dhagahamaa jira jedheera. Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee uummataaf odeeffannoo ifa ta'e akka kennus olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba jechuun hubachiiseetiin jira. Tibbana mootummaa waliin waliigaltee araaraa mallatteessanii kan galan qondaala waraana bilisummaa Oromoos duraanii Sanyii Nagaasaa ibsa muddee jaha laataniin waliigaltichi guyyoota 2 boodatti hojiitti akka hiikamu ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii mootummaa waliin taasifame waliigaltee keeyyatoota 13 qabu mallatteeffamuu eeruun waliigaltee mootummaa waliin taasifamus dhimmoota nageenyaa fi hiree waraanaa irratti akka xiyyeeffatu ibsaniiru. Gama mootummaa irraa qabiyyee waliigaltee pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduutti muddee 1 bara 2024 mallattaa'e hanga ammaatti wanti ifa ta'e tokkollee hin jiru. Maddi oduu kanaa Addis Standard. Itiyoophiyaan gurgurtaa kaarboonii irraa $1.8 miliyoona argatte.
Itoophiyaan gurgurtaa kaarboonii irraa doolaara miiliyoona 1.8 argachuu dhaabbanni mul'ata addunyaa World Vision beeksiseera. Mallaqni kun gurgurtaa kaarboonii bosona naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa iddoo Humboonoo fi Sooddoo jedhamutti kan argamudha jedhame. Dhaabbileen kaarboonii kana bitatan dhaabbilee Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti argaman kan kaarboonii gadi lakkisuun walqabatee hojjetan ta'uu World Vision eereera. Akkasumas namoonni 388 ta'an pirojektii kanaan fayyadamoo ta'aniiru jedhame. Bosonoota naannoo Oromiyaa fi biroo keessatti argaman keessaa hanga ammaatti kan gurguraman kaarboonii ulaagaa guutan bosona guddina Walaayittaatti argaman 2 qofa ta'uu barameera. Bosonoonni kunneen Sooddootti hektaara 503 fi Humbootti hektaara 2728 uwwisanii kan argamanidha. Waggaa 10 itti aanan keessatti lafa duwwaa hektaara miiliyoona 4.6 bosonoomsuun karoorfatee hojjechaa jiraachuu World Vision ibseera. Sagantaa torbee industirii Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Torbeen industirii Afrikaa waajjira muummee gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti argamutti gaggeeffamaa jiraachuun beekame. Saganticha irratti mata duree dandeettii sammuu namtolchee industirii magariisaa fi qabeenya kalaqa sammuu fayyadamuun jijjiirama Afrikaa dhugoomsuu jedhuun mariin taasifamaa jiraachuun ni beekama. Dabalataanis akka qaama torbee industirii Afrikaatti konferansiin dubartoota Afrikaa keessatti hojiilee oomishaa fi qopheessuu irratti bobba'an sadaffaan gaggeeffamaa jiraachuunis himameera. Mariin kun carraawwan naannoo daldala walaba Afrikaa uumametti fayyadamuu yaada qajeelcha daandii badhaadhinaa irratti imalu jechuun akka raawwatus ibsameera. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti qondaaltonni gamtaa Afrikaa michoota misooma industirii bakka bu'oonni damee dhuunfaa akkasumas ogeeyyiin sammuu namtolchee fi industirii marii kanarratti hirmaataniiru. Torbee industirii Afrikaa kana keessatti bu'uuraalee imaammata cimsuu fi filannoowwan faayinaansii filannoo pirojektoota industirii fi bu'uuraalee dijitaalaa barbaaduudhaan imala diinagdee magariisaa deeggaruun mariin gaggeeffamaa akka jirus dubbatameera. Manneen jireenyaa jiraattota sababa misoomaatiin ka'aniif kennaman kan jiraattonni bara jireenya isaanii hafee gammadanii keessa jiraatanidha jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee. Wirtuun misooma bu'uura qindaa'aa fi mana jireenyaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti naannoo Koyyee Faccee Galaan Gurraatti qarshii miiliyoona 286.7 jiraattota magaalaa Finfinnee sababoota misoomaatiif kaasaanchisi ka'aniif ijaaramee bakka kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee fi hooggantoonni biroo argamanitti eebbifameera. Kantiibaa Adaanech akka jedhanitti hojiin misooma magaalaa Finfinnee raawwatamaa jiru fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi jireenya uummataa fooyyessuuf jireenyaaf mijataa ta'uu jiraatu isaa madaalama. Manneen jiraattota magaalaa Finfinnee sababa misoomaatiin naannawa kaasaanchisi ka'aniif ijaaramanii kennaman sadarkaa isaanii kan eeggatanii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisan kan guuttatan ta'uu himanii manneen 1,200 yeroo gabaabaa keessatti lafa hektaara 10 irratti ijaaramanii fayyadamtootaaf kan kennaman ta'uu dubbataniiru. Manneen jireenyaa jiraattota magaalaa Finfinnee sababa misoomaatiin qe'ee isaaniirraa ka'aniif ijaaramaniif kennaman kan jiraattonni bara jireenyaa isaanii hafe keessatti gammadanii jiraatan ta'uu himanii abbootii qabeenyaa fi qaamolee milkaa'inaaf hojjetaniif gumaacha ol'aanaa taasisuunis galateeffataniiru. Hanga ammaatti manneen jireenyaa 8,000 ol qarshii biiliyoona 10 oliin ijaaramee jiraattota magaalaa Finfinnee sababa misoomaatiif iddoowwan garaagaraa irraa ka'aniif kan kenname ta'uu himanii beenyaa qarshii biiliyoona 12 ol kaffalamuu fi lafti hektaara 100 ol kennamuus gabaasaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun keenya akkuma fufetti jira gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Israa'el erga waraanni Sooriyaa gadhiisee booda bakkeewwan Golaan qabatte. Waraanni Israa'el gaarreen Golaan irratti bakkeewwan sochii waraanaa akka hin jiraanne daangeffame buffer zone jedhamuun beekamu to'achuu ishee gabaafteerti. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu akka beeksanitti yeroof bakkeewwan kana qabanneerra jedhan. Murtee kanarratti kan gahan waliigaltee bara 1974 Sooriyaa waliin gahame diigameera waan ta'eef jechuun dubbataniiru. Kunis erga finciltoonni Sooriyaa Damaasqoo seenaniin booda kan dhagahamedha. Pirezidaantiin Sooriyaa Bashir al-Assad yeroo ammaa Raashaatti kooluu agaltummaa gaafatanii Mooskoo akka jiran ibsama. Daangaa keenya irratti humni diinaa kamuu akka dhaabbatu hin feenu jedhan Netaniyaahuun waraana biyyattii yeroo ajaja itti kennanitti. Akka dhaabbanni buufata isaa UK godhate himetti waraanni Sooriyaa bakkeewwan kana kan gadhiisee sanbata darbeedha jedhe. Gaafa dilbataa waraanni Israa'el jiraattota Sooriyaa gandoota 5 keessa jiran hanga wanti haaraan dhagahamutti mana akka turan dhaameefii jira. Gaarreen Golaan lafa dhagaa gama kibba lixaan Damaasqoo irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaattee argamtudha. Israa'el bara 1967 booda laga kana Siiriyaa irraa deeffattee fudhatteerti. Lafti Israa'el fudhatte kun sadarkaa idil-addunyaatti beekamtii argachuudha dhabus US bara 2019tti beekamtii Israa'eliif kennuun ni yaadatama.
Yeroo ammaa kana waraanni Israa'el magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqoo irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatee argama jechuun gabaafameera. Pireezidaantii Erdoogan yeroo ammaa kana addunyaa kanarraa hooggantoota dhugaa lama qofatu jira, isaanis anaaf Putiin qofaadha jedhan. Pireezidaantiin Tarkii Raasib Xayyib Erdoogan akka jedhanitti addunyaa kanarraa hooggantoonni dhugaa lama qofatu jira, isaanis anaa fi pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiinidha jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa kana hooggantoonni addunyaa irratti muuxannoo guddaa qaban lama qofaa fi lamaan san keessaa ammoo anaa fi Vilaadimir Puutiinidha kan jedhan lamaan keessaa tokko waan ta'eef miti kan jedhan pireezidaantii Erdoogan haasaa isaanii keessatti dubbataniiru. Pireezidaantii Erdoogan muuxannoo waggaa 22 qabaachuu himuun Putiin dhihoo waan isaanitti ta'aniif muuxannoo waggaa hedduu waan qabaniifidha jedhan. Liigiin Arabaa ergaa Asaad kufee booda lammiileen Sooriyaa wal danda'uu fi mirga hundaa eeguu akka qaban gaafate. Kufaatii mootummaa Bashir al-Assad hordofuun uummanni Sooriyaa wal danda'uu akka kabajuu fi mirga lammiilee Sooriyaa hunda akka eegu waamicha dhiheesseera. Liigiin Kaayiroo keessatti argamu kun ibsa har'a baaseen guddina ariifataa Sooriyaa keessatti mul'atu fedhii guddaadhaan hordofaa akka jiru dubbateera. Sadarkaa murteessaa amma jiru kun lammiileen Sooriyaa hundi yaadrimee wal danda'uu fi marii akka kabachiisan, mirga qaamolee hawaasa Sooriyaa hunda akka eeguu fi dantaa biyyaa dhaloota ilaalcha hunda caalaa akka kaa'an gaafataniiru. Akkasumas lammiilee Sooriyaa hundi adeemsa ce'umsa siyaasaa karaa nagahaa bal'aa fi nageenya qabuun xumuruuf akka hojjetan gaafateera. Qaamni guutuu Arabaa kun qulqullina naannoo fi abbaa biyyummaa Siiriyaa eeguu fi giddu seentummaa biyya alaa bifa hundaan akka didu gaafateera. Asaad gareewwan farra sirnichaa dilbata kaleessaa magaalaa guddoo Siiriyaa Damaasqoo erga to'atanii booda Siiriyaa baqachuun gara Raashaa kan baqate yoo ta'u, kunis paartii Baaz kan bara 1963 irraa eegalee Siiriyaa to'atee bulchaa jiru aangoo irraa kufaatii agarsiisa jedhameera. Gareen farra sirnichaa magaalaa guddittii kaaba Siiriyaa Aleeppoo erga to'atee booda torbaan tokko keessatti Asaadiin magaalaa guddittii irraa ari'eetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattan ture. Oduu waliin an Amiin Shubbiseetii. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.